Dirra jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaagoo jechaa oduu kan isinitti mu'anu marsabaati. Jalqaba irratti kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa ganda Doodoo kan kaleessa bulchaan gandichaa Shanee jechuun ilma Oromoo tokko itti ajjeesetti guyyaa har'aa kumaandoon konkolaataa sadiin garasitti fe'amaa jiraachuun dhaga'ame. Lola guyyaa kaleessaa sana irratti bulchaa gandichaa dabalatee namni lama madaahuu bilbilaan mirkaneeffannee jira. Namoonni madaahan kun mana yaalaa magaalaa Kamisetti yaalamaa kan jiran yoo ta'u, gandichi bulchiinsa malee waan hafeef amma kumaandoon ganda kee deemee ummata akka malee gidirsaa jira. Aanaa Jillee Dhummuugaa irraa namoonni hedduun lola deemuu qabdan jechuun mootummaan bilxiginnaa namoota hedduu dirqisiisaa jiraachuu jiraattonni madda nageenyatti himan. Namoota lakkii nuti hin deemnu ilmaan guddifannaa warra jedhee fi kan ammoo nuti ofiifuu firaa fi obbolaa hedduu dhabnee gadda kee jirra gadda irraan gadda dabalatuu hin dandeenyu jedhee fi warra didee kan hidhanii fi kaan qawwee irraa guuraa jiran. Milishoonni hedduunis gara lola kanaa deemaa jiraachuus mirkaneeffannee jirra. Akka jiraattota aanaa baatee irraa mirkaneeffannetti dhukkaasi Tigraay fi bilxiginnaa gidduutti deemaa jiru baatee keessatti dhagahamaa jiraachuu dubbatu. Haalli dhukkaasaa hedduu ulfaata fi guyyaa irraas astirataa akka jiru dubbatu jiraattonni aanaa baatee kun. Waraanni bilisummaa Oromoo Impaayera Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte diigaa jiraachuun beekame. Waraanni baadiyyaa Oromiyaa hedduu harkatti galfatee alaabaa Oromoo firfirsaa jira. Konkolaattonni Finfinnee irraa kutaa biyyaa imalan taataa warreen jedhama yeroof sababa hin beekamneen dhaabbachuun beekame. Konkolaattonni Finfinnee irraa ka'uun gara kutaa biyyaa bakkoota adda addaatti imalan guyyaa borii adoolessa 28/2021 irraa qabanii yeroo hin beekamneef adda citanii jiraachuun beekame. Sababni dhaabbatuu konkolaataa kanaa kutaalee Oromiyaa bakkoota hedduu to'annoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo jala waan galeef sakatta'umsi konkolaataa taataa irratti keellota jiran irratti waboon waan gaggeeffamaa jiruuf ummatni dhiibbaa akka godhee waboon sakatta'umsa gaggeessaa jiru akka dhaabuuf PP'n ofumaa konkolaattota akka imala isaanii dhaaban gootee jirti. Nama biraan immoo bakkoota to'annoo waboo jala hin jirres konkolaattonni taataa jedhaman ilmaan haadha hiyyeessaa dirqamaan gara mooraa waraanaatti guuraa waan jiraniif ummataaf tajaajila kennuu dhiisanii dirqamaan gara mooraa waraanaatti daa'immanii fi dargaggoota guuraa akka jiran beekameera. Barattoonni yuunivarsiitii Waaldiyaa sababa wal waraansa humnoota waraanaa TPLF fi PP gidduutti gaggeeffamaa jiruun mooraa lakkisanii akka bahan guyyaa har'aa beeksisa baheen mooraa gadi lakkisanii bahanis konkolaataa dhabanii daandiirratti rakkataa jiru. Yeroo ammaa humnootni waraanaa TPLF naannoo Waaldiyaatti siqaa jiraachuun yuunivarsiitichi sodaa qabuun barattoota akka gara maatii isaanitti galaniif ajaja dabarseen barattootni bahaa jiraachuun gabaafame. Oduma itti aanuun hooggantoonni fi qondaaltonni ABO mana hidhaa adda addaatti facaafaman. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kanneen hooggantoonni qondaaltonni gaalalcheessitootni sagalee bilisummaa Oromoo fi miseensotni addaa keessatti argaman baay'inni isaanii 61 ta'an mooraa leenjii waraana Awaashitti dararamaa erga turanii booda adoolessa 25/2021 humnoota waraanaan ukkaamsamanii baafamuun isiniif gabaasaa turre. Qondaalonni kun yeroo ammaa manneen hidhaa adda addaatti facaafamanii dararamaa akka jiranis beekamee jira. Akka gabaasni bahaa jiru ibsutti hidhamtoonni siyaasaa kunneen mooraa leenjii waraanaa Awaash jirutti erga miidhaan hamaan isaan irra gahee baay'een isaanii reebicha irratti raawwatameen kan madaa'an jiraachuun beekameera. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen yeroo ammaa manneen hidhaa akka Galaanii fi Burraayyuutti qoodamanii akka dararamaa jirantu gabaafame. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaa baqattoonni 57 ol ta'an qarqara Liibiyaatti galaanatti dhidhiman. Qarqara Liibiyaatti baqattoonni yoo xiqqaate 57 ta'an galaana Meeditiraaniyaaniitti dhidhiman. Balaan kun baqattoota gara Awurooppaatti ce'uuf otoo yaalanii lubbuu namoota hedduun balaa dhiyootti galaafatan ta'uu gabaafameera. Liibiyaatti hoogganaan dhaabbata godaansa idila addunyaa IOM Federik Sood balaa naasisaadha jedhan. Namoonni balaa kanarraa hafan hojjetaa IOM'tti akka himanitti
dubartoonni 20 fi ijoolleen 2 kanneen balaa sanaan lubbuu dhaban keessatti argamu. Sababiin balaa buufata doonii Liibiyaa Koomsi biratti qaqqabee fi ka'umsa ta'uu ammaaf hin beekamne. Ta'ulleen bidiruun Liibiyaa irraa Awurooppaatti namoota geejjibdu yeroo hedduu humnaa ol kan fe'uun eegdota daangaa jalaa halkan miliquuf imalti. Haalli qilleensa fooyya'uu isaatiin bidiruun kaaba Afrikaa irraa galaana Meeditiraaniyaanii irratti karaa balaa baqattoota saaxiluun ce'uuf yaalanis dabaleera. Bara kana namoonni 1,100tti dhiyaatan imala kanarratti du'uun yoo ta'u, bara darbe yeroo wal fakkaataatti wal bira wayita madaalamu lakkoofsi namoota du'anii dachaan dabaleera. Oduu ispoortii Joon Teerii, Antoonii Maarshaal, Erka Laameelaa, Raafu'eel Vaaraan. Joon Teeriin hojii gargaaraa leenjisummaa Aston Villaa gadhiisee leenjisaa olaanaa ta'uu akka barbaadu hime. Taphataan sarara ittisa duraanii Chelsea Teeriin bara 2018 irraa eegaluun gargaaraa leenjisaa Aston Villaa Dean Smith ta'uun hojjechaa ture. Kilabicha bara darbe dorgommaa cimaa akka ta'us gargaareera. Dean Smith waliin hojjechuu kootti barnoota guddaa an umrii kootti argadheera. Amma garuu leenjisaa olaanaa kilabii tokko ta'uuf qophii waan ta'eef gadhiiseeraa jedhe. Oduu ispoortii biraan taphataan Tottenham Erka Laameelaan kilaba Spain Sevilla'aan mallatteesse. Bakka isaa Tottenham ammoo Sevilla irraa taphataa Bryan Gil mallatteessisiise. Manchester United Anthony Martial Borussia Dortmund gargaaruun akka kilabicha keessaa kan barbaadu ture. Haalandii amma mallatteessisuu barbaada. United Sancho erga poundii miliyoona 25 mallatteessisee Martial ammoo gurguruu barbaada. Gama biraan Raafu'eel Vaaraan kontiraataa waggaa 4 Real Madrid irraa fudhachuuf walii galeera. Eega hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessaa isin biraan gahaa ture ana Alii Odaatii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Muhee Callaa. Odeeffannoo guyyaa boruutiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.